Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Fagoof dhiyoodhaa karaa intarneetaaf raadiyoo yookaan qilleensarraan kanneen nu hordofaa jirtan kabajamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti sinaa dhaqqabu. Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa guyyaa irraa isiniif dabruun keessummeessuun kan isin faana turu Ayyaantuu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun dhumaatii uummata godinoota Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhaqqabaa jiru irratti keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanna. Wareegamuu Jaalmooyboon Baqqalaa ilaalchisee jaala qabsoof hiriyaa Jaalmooyboon ka ta'e waliin afgaaffii gaggeessinee kutaa lammaffaaf isa xumuraa sagantaa keenya xumuraatiin isin biraan geenya. Jalqabaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyaa oduun kunooti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisnaa. Oduu yeroo kanaa kan isin dhageechisu aan Shumburaa Odaati. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti haleellaan diroonii kololeessa 19/2022 roobii dheengaddaa raawwatameen hanga ammaatti maatii tokkorraa obboloota 3 dabalatee lubbuun lammiilee nagaa 14 darbee jira. Namoonni ajjeefaman kunniinis obboloota 3 maatiin tokkoo fi barataa Tarrafaa Dhaqqabaa, barataa Mangistuu Dhaqqabaa fi barataa Abbayi Dhaqqabaa dabalatee hedduun isaanii daa'imman barattootaa fi haadholiidha. Aanaan Meettaa Walqixxee as Finfinnee jala kiiloomeetira 100 irratti argama. As dhiyeenya kanarratti qote bulaan siyaasa kamiyyuu keessaa hin jirres hiyyeessi nagaan sagalee dhabee ukkaanfamuun du'aa fi jireenya gidduu jira. Kophaatti akka diina biyya birootti diroonidhaan haleelamaa jira. Hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa miseensota Gadaa Michillee Karrayyuu ajjeesuu maddeen gabaasan. Maddeen oduu akka gabaasanitti onkololeessa 15/2022 ganama hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa haftee miseensa Gadaa Michillee yeroo darbe hidhattoota mootummaan ajjeeffaman kan ta'e Booruu Roobaa ajjeesuu fi namoota biroo 4 ukkaamsanii akka fudhatan hubatameera. Akka maddeen oduu garaagaraa gabaasanitti hidhattoonni sirna Bilxiginnaa miseensota guutuu Gadaa Michillee Karrayyuu Booruu Roobaa erga ajjeesanii booda obboleessa fi obboleettii isaanii namoota biroo 2 waliin ukkaamsanii fudhatuu jiraattonni Oona Fantaallee mirkaneessaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa hidhaa miseensota ABO irratti deemsisu itti fufeera. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Barsiisaa Magarsaa Baqqalaa onkololeessa 19/2022 guyyaa kaleessaa osoo waa tokko hin balleessin humna tika mootummaa Bilxiginnaan bakka hojii isaa mana barumsa sulultaa irraa qabamee jira. Barsiisaa Magarsaa Baqqalaa hanga har'aatti eessatti akka hidhamee jiru maatiin kan hin beekne ta'uu oduun ABO dhaqqabe ifa godha. Barsiisaa Magarsaan amma duras miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa qofaan hidhamee akka rakkachaa ture ibsameera. Godina Wallagga Ba'aa Oona Saasiggaa keessatti lammiileen Oromoo hedduun ajjeefaman. Oduun ABO dhaqqabe akka ibsutti onkololeessa 19/2022 guyyaa kaleessaa godina Wallagga Ba'aa Oona Saasiggaa ganda Tsiggee jedhamu keessatti humnoonni finxaaleeyyii fi shororkeessitoonni faannoo fi hidhattoonni mootummaa maqaa shanee balleessuu jedhuun haleellaa uummata nagaa fi meeshaa maleeyyii irratti fudhataniin namoonni 20 ol lubbuu kan dhaban yoo ta'u gariin madaa'aniiru.
obbo Kaashuun Adaanee, obbo Iddoosaa Asfaw, obbo Gammachuu Baqqalaa, obbo Olaanaa Bultii, obbo Tolaa Dirribaa, obbo Maatiyos Mulaatu, obbo Guddinaa Gaarii, obbo Xila'uun Kitilaa fi obbo Bal'inaa Tarreessaa kan jedhaman kanneen ajjeefaman keessaa warra maqaan isaanii nu ga'eedha. Obbo Bultii Olfuudhaa, obbo Faantawuun Mitikkuu fi obbo Daawit Dabalaa kanneen jedhaman warra madaa'an keessatti akka argaman oduun kun dabalee hubachiisa. Qabeenyi uummataa akka saamamee fi gariin ibiddaan akka barbadeeffame illee maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu Migiriitti mootummaan garboonfataa PP namoota nagaa fixaa jiraachuun uummanni dubbatan. Maqaan namoota ajjeeffamanis Mangistuu Barii, Mulgeetaa Abbabaa, Toleeraa Sanbatoo fi Manguddoo Raggaasaa Gonfaa kan jedhaman yoo ta'u, warreen kunis darara hamaa keessa jiraachuu gabaasni achi nu qaqqabe ni ibsa. Koreen Faannoo Diimaa idila addunyaa Itoophiyaa Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqaaniif meeshaalee mana raabse. Koreen Faannoo Diimaa idila addunyaa Itoophiyaa torban darbe meeshaalee mana barbaachisoo ta'an maatii 3,310 namoota 16,550 qe'ee isaanii irraa buqqaanii magaalaa Shaambuu qubataniif raabsuun isaa Addis Istaandaard beeksise. Deeggarsi kun lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallagga Oona Jaardagaa Jaartee fi Amuruu gandoota 14 irraa kanneen buqqaaniif kan raabsaman ta'uu ibsameera. Weerarrii fi ajjeechan jumlaa finxaaleeyyiin Amaaraa Faannoo fi waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa shanee balleessuu jedhuun uummata nagaa fi meeshaalee maleeyyii irratti gaggeessan ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne asirratti raawwatee jira. Sagantaalee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo afaan waliin turtii gaarii jedha. Dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isin dhaqqabsiisuun eegalee akkuma itti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne dhumaatii uummata godinoota Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti dhaqqabaa jiru irratti keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Itti dhiyaadhaa. Duraan dursaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaan jedha yaada nuuf laachuuf argamuu keessaniin. Duraan dursa maqaan keessan eenyu jedhama? Naannoo kamirraa isin nuu bilbiltu amma yeroo ammaa kana eessa jirtu? Maqaan koo Bilisummaa Moosisaan jedhamanii ani jiraadhu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandaa Gamsaati. Tole. Haa ta'u garuu wanti lammaan itti jiru haalli uummanni keenya waliigala aanaa Amuruu duwwaa osoo hin taane godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu Jaartee Abee Dongoroo Horroo Bulluq dabalatee Wallagga Bahaa Kiiramuuf dabalatee guutummaa haga guutuu giddaa ga'utti rakkoon sabni keenya keessa jiru waan bineensi illee keessa hin jiraanne keessa jira. Sababni isaa immoo guyyaa har'aa uummata keenya qonnaan bulaa ganda Bidir bakka addaa Bidir kan jedhamu naannoo kana kan jiru buqqaatii yeroo 2-3 itti deddeebi'eera. Haa ta'u garuu Ittoominaan uummanni keenya bakka jiru sanaa ittoominaan wal ijaaree abbaa du'e fuudhee waallachaa ofirraa dhoowwaa diina ofirraa jibbaachisaa haga guddaa har'aatti tureera. Dararaa mi'eessa keessa darbee haa ta'u lola torban sana Horroo lammaffaaf ganda kanarratti qonnaan bultoota yookaan immoo tikfattoota uummata keenya irratti saateen ta'ee guyyaa har'aa seenaadhaaf dhiisna malee isa kaan seeraanis gaafachuu hin dandeenye. Sababni isaa biyya seerri hin jirre jirra waan ta'eef. Mee akka uummataaf ifa ta'utti maaltu ta'e?
Ayyee galatoomi wanti ta'e guyyaa torbanoota kana keessaa kaaseen tiiftaasaa guyyaa onkololeessa 17 bara 2022 humni finxaaleyyii kun ganda aanaa Amuruu ganda yaayyaa xobbee bakka addaa gabaa rigatee jedhamuu fi ganda sammoo keessaa sammoo doobban bakka jedhamurraa humni kun kurfaa'eetu qotee bulaa tikfatee horii isaa tikfatu qonnaan hafeera tiksannaa horii tikfata horii tikfachaa jiru irratti lola baname haa ta'u garuu cichoominaaf manni keenyi waan qabuun ishee qabuun ishee hin qabuun waan qabuun tokkittii qabuun lama qabuun ofirraa dachaasee yaa ta'u malee har'a immoo guyyaa har'aa jechuun onkololeessa 20 har'aa bahii sa'aatiin 11 kan jalqabe bahii namni hirriba hin ka'in humni finxaaleeyyii naannoo Amaaraarraa keenyatti Oromiyaa dhuunfatanii jiran fakkeenyaaf haroo kan jedhamu godina Wallagga Bahaa aanaa kiiramuu jira akkasumas Baagin kan jedhamu bakka sanarraa ka'uudhaan humna guddaadhaan gara saba kanaatti yookaan immoo uummata qote bulaa kanatti bobba'uudhaan meeshaa gurguddaa meeshaa fakkeenyaaf kan akka sanaatti bireen fayyadamuudhaan qabeenyummaa keenyas lubbuun saba keenyas uummanni agamsaa akka nuti deemnee hin birmannillee bulchaan komaandi poostii maqaa isaa yoo beekuudhaan baadhellee hoogganaan komaandi poostii magaalaa agamsaa irra jiru kookee birmannaa ganda kanatti yookaan immoo qotee bulaa migiritti birmannaan lubbuu keessattuu dhabama jedhee doorsisuurraan kan ka'e bakka Baddeessaa Tuuroo jedhamuuti taa'uudhaan kellaa kaa'eetu birmannaan uummanni keessa waliif hin birmanne illee saba keenya irratti dalagame waan dacheen keenya dachee lafa keenya irratti hin dalagamneetu saba keenya irratti uummata keenya irratti dalagamaa jira. Sa'aatii ammaa kanatti akka walii galaatti Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa dabalatee uummanni keenyi birmannaa dhabeera sagalee dhabeera namni isaan birmatu dhabeera bosona keessa jira biyyee nyaatee kan jiraatu jira lafa qotee kan jiraatu jira mana dhabee kan bosona keessa galaa jiru jira akka jalgachaa kan baala uffatee jiraatee jirutu jira jiraatu jiru lubbuun nu keessa jira maasoo malee. Tole fayyaataa jiraataa godina sanarraa nu bilbilaa jirtanii. Akka odeessaalee adda addaarraa tibbana bahaa jirutti lola walitti fufiinsaanii torban lamaa oliif deemaa jiru kanaan yoo xiqqaate guyyaatti namoota 10 ol akka ajjeefamee ooluudha kan odeessi nu dhaqqabaa ture. Isuma kana nu mirkaneessitan isinillee. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana haalli jirummoo akkaan ulfaataa ta'uusaa nuuf kaastanii mee walumaa galatti haalli godinni sun keessa jiru akkuma amma nuu kaastan kana ta'e yeroo ammaa kana uummanni maalirra jirame komaandi poostii jala akka jiru leenaa tuqxanii godina sana qofarratti komaandi poostiin labsameeti moo akka miidhamee waan kana bal'isaatiin haa kaasaa. Underground namni qabu quba qabaachuu kan qabuuf kan inni beekuu qabu waraanni bakka sana jiru fakkeenyaaf magaalaa Agamsaa waraanni jiru reetiin hin qabu. Sababni isaayyuu kan biraayyuu nyaachisaa jirtu jirta warra bashaa daabboo sibil jedha. Nuuf immoo maqaa duubee nuuf nyaatamee jira shanee nuuf jedhanii garee waan beekuu qabnu nuti. Haala bilisummaa Oromoo pooliisaayyuu cuufuudhaaf irraa pooliisaayyuu akka simbira masqalaa fuudharraa garuu kan jiru inni ayyaanallattuun jira ayyaanallattuun jira kan mootummaan ofiisaa fakkeeffatee gifti dhahee kan gabaa addunyaa irraatiin wiiggii bakka isa kanaaf komaandi poostiin isa kan hoogganaa jiru waraana naannoo sanarratti baagala uummata keenya kan hoogganaa jiru waraana humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamee waamamutu jira magaalaa kanarra. Uummata sana tiksuudhaaf dhufne waan ta'eef ajaja nuti isinii kenninuun alatti yoo baatan isin ajjeefnaa isin hiina jedhanii uummata doorsisaa jiru. Beekamuun san waan labsame hin deemne komaandi poostii waan labsame
Godina kana keessa seenanii qabeenyaa uummataa saamaa, nama ajjeesaa, mana isaa irraa gubaa, horii isaa ooffataa jiran kana maaf hin ittisne? Moo warruma kanatu tarii uummata sana balleessuudhaan nageenyi isaan barbaadan? Kun immoo maal jechuudha? Akka isin hubattanitti isintu keessa jira, isintu hawaasa sana keessa jira waan ta'eef. Seera mootummaa keessa saddeet sabarniitii isaa fudhachuu tokko birmadummaa sabaa jedhaani. Biyyi tokko immoo birmadummaa fudhachuu dandeessi jedha. Kun hin jiru. Namni mootummaa bakka sana buufatee jiru dantaa siyaasa mataa isaati. Uummanni Oromoo tokkittii qabuuni lubbuu isaa ajjeesuuf lubbuu Oromoo isaa ajjeesuuf dhufe akka ofirraa hin dhowwine dhaqee bakka sana taa'e malee qabeenyaaf lubbuu uummata Oromoo obboleessa biyyaa qabeenya Oromoo miti qabeenya uummata Oromoo miti lubbuu uummata Oromoo yuuniversitii kun diyaaloogii loojikii biraadhaan shira mootummaan naannoo Oromiyaa fi shira mootummaa federaalaa uummata keenya irratti dalagaa jiranidha malee kan fakkeenyaaf beekamtii isaaniitiin alamuti humni finxaalayyi naannoo Amaaraa irraa ka'ee naannoo Oromiyaa keessa jiru beekamtii mootummaa naannoo kun waloodhaanii walii mallatteessanii jiru. Sun immoo maa'inni lafti Oromoo saba Oromoo dachee kanarraa fuudhuun dachee kanarraa godaachisuun kaayyoon isaanii taatuufi fakkeenyaaf ragaa qabatamaa Godina Wallagga Bahaa aanaatti jedhamu bakka Booqaa jedhamutti ganda Booqaa jedhamu gaafa lubbuun nama 26 waraanni mootummaa sana keessa duukaa jira, waraana sana keessa jira. Uummanni naannoo sanaa ragaa tokko lammatuu waradaa akka guduruu Wallaggaatti aanaa Amur jechuudha. Ganda Gamsaatti Guutamaa Shifarraa Gobotoo fi Addisuu Warquu Amanuu kan jedhamani tokko fulbaana gaafa 30 gaafa ajjeefamani bakka addaa taa'umsa golgaa yookaan immoo goyii jedhamu yoo baay'ate geessa tokko hin guutu bakki kun akka waraanni mootummaa kaambii gosa jiru kanarraa. Kanaaf dhuguma mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan waraanni humna addaa Oromiyaa uummata Oromootti tokko osoo hin taane uummata Oromoo jalqabuuf qabsuudhaaf kan inni bakka taa'ee jiru. Akkuma kanarraa ta'e immoo qabeenyaan hongeedhaan gadi qotaa jira. Dhiibbaa dhabamsiisaa jira. Qallaba kan qallabaa jiru uummata keenya qallabaa jira. Harkaan daakee qallabaa jira. Baaburri hin jiru yookaan isaan hin jiru. Sababa kanarraa gaggeessaa osoo daakee osoo hin jiraatin dubartii Oromootu harkaan daakee humna addaa poolisii Oromiyaa nyaachisaa jira. Kanaafuu kun maalirraa madde? Gaafa mijir fakkeenyaaf yoo baay'ate kiiloomeetira 2 hin guutu. Uummata Oromoodha kan gubachaa jiru. Uummata Oromoo qabeenya uummata Oromooti kan saamamaa jiru. Deebisuu miti lubbuu saba keenyaa iyyuu seembachuu hin dandeenye. Waaqayyoon haa galatu lafti keenya furdaa bareedaa. Lafa keenya yoo jiraannee iyyuu boor qotannee hojjannee sooromuu dandeenya. Horii kana horachuu dandeenya. Sababa kanaaf dalagaan dagamaa jiru dubbichuma galaana gogsuu sanas dagamaa jiru malee uummata Oromoo tiksuudhaaf miti. Waraanni humna addaa Oromiyaa bakka sana buufatee jiru. Fakkeenyaaf humna poolisii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa jaartee irratti kan ta'e kan kaasuu danda'a. Humni isaan bakka sana leenjee jiru milishaa uummata Oromoo dhalataa Oromoo maqaa Oromoo kan qabu milishaarraa hiikaniitu poolisii yookaan immoo gaachana sirna jedhanii kaasanii humna dhalattoota Amaaraa adda fo'anii kan isaan ka'an. Kanarraan kan ka'e isaan naanni dinagdee gabaa isaanii argachaa jiru. Dantaan isaanii koo hin sharafamne dalagamaa jira. Uummata keessattuu gaafa gafarsi walloo margatti gidduutti miidhamaa jedhe jaarsi gaafa mammaatu. Kanaaf isaan ittiin qabatanii uummata keenya gara barbaadanitti cafaqaa jiru, balleessaa jiru. Egaa boorii lafti sun gaafa walaba taatu immoo tarii wajjin jiraachuu danda'u, tarii walitti galanuu danda'u. Kan wajjin nyaate immoo waliin nyaatu jedhe jaarsi gaafa mammaatu. Garuu immoo kana taa'aa hin ta'u waan gannu qabnu seenaan yookaan immoo yeroon haa murteessituun jedha. Tole ulfaadhuu fayyaa ta'ee mee afgaaffii keenya gara xumuraatti finna. Rakkoo hawaasni keenya keessa jiru kana bal'inaan nu kaasteetta. Osuma hin dubbatin iyyuu miira kan keerraa hubachuun ni danda'ama.
dhugaadhuma dubbachuudhaaf sagalee uummata kanaa akkasitti hawaasa addunyaatiif akka dhaqqabuudhaaf akkasitti qindeessitee ibsuu keetiif galatoomiin jedha. Mee xumurarratti gara xumuraatti nan hoggaafennu egereen hawaasa kanaa maal ta'uu qaba? Akkami mee rakkoon kuni hagam itti fufuu yoo akkanatti itti fufee gara fuulduraa maaltu ta'a jettee yaadda? Egereen hawaasa kanaa maal ta'uu qaba jette? Egereen uummata tokko gabbahaa sa'aatii ammaa kanaa qabee qaamni ani Oromoo qabsaa jedhee akka jaarmiyaatti jiru keessa jirtaanii waan hundatti hin qabnu. Keessa jirra waan na ta'eef afaantu daakuu nu ta'aa jira. Waan bassoo siphannee waan dubbannu waan jennu waan deebisnu qabaa jirra. Kanaaf ani Oromoodhaaf qabsaa san jedhe horlatti sun kan Oromoo lafa keenyaa jedhe Baqqalaa Garbaa. Sababa kanaaf lafti sun yoo kan Oromoo taate haa fuftu kan jedhan yoo ta'e kan waraana mootummaadhaan qabu lubbuun saba kanaa lafarratti waaqarratti qabatamaa. Kanaaf akka Horroo Guduruu Wallagga Bahaatti wanti nuti goonu namni tokko hamma hattu jiraan namni tokko hamma hattu lafa kana qabatee ittaa jiraatu hamtuun immoo dhumuu danda'a hamman nuun qaba. Waan nuti harka qullaa jirra nurraa goorata meeshaa hin qabu sabni keenya. Kanaaf hireen uummata sanaa yoo baay'ate hiree uummata jawushirra ga'ee gadi miti. Kaanuma uummata jawush mudate sanattuu doonis nu mudata. Waanuma adoofii raawwateetu uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Kanaaf hiree biraa hin qabnu. Hireen nuti qabnu ayyo yoo fedha isaa ta'e teessoo isaarraa yoo saba kana yaadatee oolche oolle wanti jiru hin jiru xumuudhaan waan wanti sun dacheen sun iddomaatti hafe abbaan ormaatti galee nyaachuu waan. Kanaaf immoo ani dhaamsi ani qabu asiin dhaamsi ani qabu Oromoodha kan jedhu akkuma bara 2010 na fakkaata yoo dogoggoruu ba'a 2008 na fakkaata. Manni finaalee gaafa buqqa'u Oromoon hundi birmate Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa uummanni Oromoo ana Oromoodha jedhu daasar fuula bakkee Oromoo tokko qabna birmannaa nuu taasisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo mootummaa jedhee kan jiru yoo jiraate kan jiru abbaamee kan jiru immoo nurraa haasanii qabeenya keenya gaafa nuti lubbuu saba keenyaa duukaa oolu nurraa deebisi. Adiraa waaqa lafaa nurraa deebisi yoo dhageesse. Jaarmiyaan Oromoo jiru immoo akka Oromummaatti sagalee nuuf hin taane sagalee dhabeera waan ta'eef sagalee nuu ta'a nu deeggaraa nyaata hin qabnu gargaarsa hin qabnu. Hundumtuu cufaadha kallattii hundumaaf cufaadha waan ta'eef uummanni agamsarra jiru amruurra jiru Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiru guutummaatti dhugaatii malee wanti isa eeggatu hin jiru. Keenyaaf kulo fakkaatu midhaan jira waan ta'eef akka dhiirri lama guddinni dhabneerra waan ta'eef hirmannaa nuu taasisaa bakka jirtaniifi. Bakka waalli hafeera waalli karaarraa achi karaarraa maqsuuf jedhamni nama reeffa ilaalanii karaarra darbuutu jira. Saatii ammaa kanatti sadarkaa kana keessa jirraani. Koronaan amma namni keenya dhume kana koo koronaan hin finneeri. Koronaan Biraazil hin finne. Isaaniidhaan hin finne. Koronaan Jumreen uummanni Oromoo dhume. Godina Guduruu Wallaggaa faanaa Wallagga Bahaa keessatti dhume. Yukireen uummanni Yukireen hin dhumne. Kana keessa jira. Ji'a maalii jedhanii dhumneerra maaltu jira. Lubbuu jirtii fi isheen kunillee seenaa fa'aa taatee inni dhufanna malee. Tole guddaa galatoomii xumura irratti waan tokko na yaadachiiste uummanni kan keenya uummanni Oromoo biyya hambaa jiru uummata kanaaf sagalee akka ta'uu qabullee atillee dhaammatte yeroo ammaa kana mootummaan waltaan UN'n walgahii isaanii dhiyoo kana geggeessaniin ammas tibbanuma har'a yookiin boriftaan geggeessuuf jiru mootummaa Itoophiyaa irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafachaa jiranii. Isa kana immoo uummanni kan keenya isaan kan xiyyeeffatanii irratti hojjetaa jiran kan kaaba Itoophiyaatti keessattuu lola Tigraay waliin wal qabsiisaniiti. Lolli Oromiyaa keessatti deemaaru lola kaaba Itoophiyaatti deemaa jiruun wal adda miti kanuma yoo caalellee malee. Kanaaf
lolli Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun keessattuu dhumaatiin ilmaan Oromoo irratti Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa irra dhaqqabaa jiru kun gurra addunyaa mootolee addunyaa bira akka dhaqqabuuf lammiileen keenya Oromoo biyya alaa jiran keessattuu diyaaspooraan Oromoo maal gochuu qaba jetta kana gadi jabeessiitii mee naadhaamii gaaffiif deebii keenyas kanumaan xumuranna. Ulfaadha obboleessa koo ulfaadhi siin jedhaani. Sababni isaa an Oromoodha jedhee maqaa Oromummaan ta'e afaan Oromoo kan dubbatu Oromummaan gochaan ilaalama waan ta'eef. Dubartittiin Tigiree koo Ahmad Shideedhaani namni buufata yerootti waan isheen goote argine Tigiree keessatti dhalli namaa hin qubanne Affaar keessatti gubde Batakal keessatti gubde Abashaan. Garuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ganda Daamuu keessatti Toosaa miidiyaa fa'aatillee keessatti waan kanneen sun qaboodha jedhee biyya abbaa haala mijeeffatee gara guuttatee nyaatee buna dhugee kan jiru yeroo dhugumaan Oromoon irratti kan boonse ispeeshaal paawurfuul warreen aangoo qaban Awurooppaa keessatti fakkeenyaaf fakkeenyaaf akka Dooktar Abtaana Harteefaa kan irratti warri kun sagalee mootummaa biyya sana keessatti dhageettii qabu. Haga ammaatti garuu guyyaa tokko qaban humnaan ba'anii kanatu jira jedhanii dhiibbaa gochaa hin jiran. Hiriira ba'anii illee saba keenyaaf sagalee ta'aa hin jiran. Kanaaf yoo dhuguma Oromummaa keessatti goontaa kaleessa dheengaddaa goja naannoo Sinjee jedhamutti Wallagga Bahaarraa ana guutoo giddaa keessaa lubbuu barattoota meeqaatu dhume wanti birmata hin jiru keessoo godinaa taatee kanatti dalagamaa jira. Kanaafuu dhaamsa sagalee nuu ta'a miidiyaatti ba'anii foloowersii argachuudhaaf yookaan immoo hordoftoota argachuudhaaf feesbuukii barreessuu mitiini tiwutariitti gadhiisuu mitiini gaafisni hin gileesse yoo Oromummaa isaatti kan goon yoo ta'een sagalee haa ta'u dhiibbaa haa ta'u gargaarsa saba keenyaaf lammii keenyaaf dhugeen kan ittiin rasaasni bitamee uummanni keenya ittiin dhumaa jiruuni kan gargaarsa dhugeen kan kaabineen ittiin of ijaaree barbaadetti socho'aa jiru. Kanaafuu gargaarsi kan utuurraa dhaabbatee mootummaan kun kufuu hin danda'an yoo hin kufu of sirreessuu danda'a. Kanaaf sagalee nuuf ta'a. Jenabaa fakka mitiini namichi mallaasitti bahee sagaleedhaan itti bahee biyya tokkotti kan inni sagalee ta'e sagaleen tokko saba miiliyoona 100 bakka bu'uu danda'a. Yoo qiima Oromummaa kan qabu yoo ta'e Oromummaadhaaf hin qabu taanaan garuu dalagaan hin jiru taanaan yookaan immoo gochaan hin jiru taanaan hin qabu. Baay'ee Oromummaa jechuun wallafti keenya hin taane uummanni Oromoo godina Horroo Guduruu Wallagga Bahaa ta'e waggaa tokkittii keessatti yoo xiqqaate daataa qabnuutiin nama 2000 oltu dhumee jira obboleessa kiyya. Kanaaf Awurooppaan jira jedha. Eessan jira foloowersii feesbuukii argachuudhaaf yoo dhuguma Oromummaa isaa kan boonu ta'e immoo sagalee nuufaa ta'u bakka jiru irratti qeerroon irreecha irratti tokkittiidhaan kan isheen wayyaanee biyyiseetti gachiteeni garuu wayyaanee oltu nurra taa'aa jiraani. Kiyyaaf waggaa 30 gidduutti hin finne uummata Horroo Guduruu Wallaggaa waggaa 30 bulchite keessatti garuu waggaa 4 miti ganna tokko keessatti uummanni keenya wanti killeef waggaa 30 ol irratti raawwate olitti raawwatame. Kanaaf sagalee nuu ta'a ispeeshaalii warroon amma maqaa siif kaase sagalee nuuf ta'a Oromummaa isaatti kan boonu bakka jirutti sagalee nuuf haa ta'u. Birmannaa barbaanna amma sa'aatii ammaa kana irratti birmannaa barbaanna. Yoo eegganna garatti baanuu hin qabnu waan ta'eef amma nuuni beenu bira ga'uutti numa eegganna. Yoo abbaan jiraate hin jiraata abbaan hafuunaa seenaa fa'aa abbaan deemuu hin du'a. Yoo eeggachaa jirra kallattii hundaanuu nutti marsee waan jiruuf kan sagalee nuuf ta'a. Anaabbatu hundi jennaani kanuma sibiraa jedhu qabu. Giiftuu gaditti waaqa jalatti wanti hamtuun iji hamtuun sin argiin lafa ejjettutti qoreessi waraaniin gaaddisa kee yattuun sin argiin kana obboleessa kiyyaa jaallannee miti kan danfaa jirru eenyummaa keenya nu danfisiise Oromoo taanee dhalachuu immoo filannee miti kan dhalanne waaqatu nuuf kenneef ittiin Oromummaatiin dhalanne kanaaf gubannee waan goonu dhabne gubanneera waan jirru hin jiru jiraaf hin jiru lubbuun nutti jiraaf jirra malee
Tole dhaggeeffattoota keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa yaada bal'aa haala uummanni keenya keessa jiru nu kaastaniif maqaa hordoftoota dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin fayyaa ta'aa ulfaadhaan jedha nagaatti. Ulfaadho obboleessa koo hamtuun sin argisiisa. Amiin. Sireebbisaa qabatanii haga kabadhaa jiruuf jireenya kabadhaa irratti abbayyaataa hammaaraan isin hin fedhin jalaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisiin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaadhaa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaa ta'aa horaa lalisaa. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiilooheerzii 15,250 irratti isiniif tamsa'aa jiranidha. Amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis wareegamu Jaalmooyiboon Baqqalaa ilaalchisee jaala qabsoo firiyaa Jaalmooyiboon Baqqalaa akka ta'e waliin afgaaffii geggeessine kutaa lammaffaaf isa xumuraa ta'a
faana bu'aa. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namni rasaasa irraa hafe namni abidda irraa hafe kuni daqiiqaa miti sa'aatiidhaaf of hin barree akkasitti odoo teenyu manni hundi gubatee ture. Zooniin hin gubanne zoonii tokkoffaa qofa ture. Zooniin lama guutummaatti gubatee sadi gartokkee gubatee. Akkasitti immoo ammas mana hidhaa garaagaraatitti nu rabsan jechuudha. Waan ani hin irraanfanne hunduma caalaa waan ani hin irraanfanne waan nu muddate ana abiddaan gubanne kan achi keessaa baane caalaa ta'ii kanatti aanee dhufu jechuudha. Ana yeroo hunda natti dhaga'amu jechuudha. Inni mana hidhaa Shawaa Roobititti fe'an. Amma kaa kun gubateemi halkanuma san konkolaataadhaan nu fe'anii halkan guutuu konkolaataadhaan nu fe'aa bulanii konkolaataa keessa bullee dukkana nu fe'anii bakka itti nu geessan nu barree nuti allayyaatti nu fixuuf immoo jiraa jennee yookiin bakka tokkotti jiraa nu awwaaluuf immoo jennee yaadne isaan baay'ee hadhaanii gartokkee Zuwaayitti fe'anii gartokkee Shawaa Roobititti fe'an jechuudha. Ani namoonni garrirra caalu toora konkolaataa gurguddaa fe'isaa kanaan konkolaataa 16 oliin Zuwaayitti nu fe'anii ani mana hidhaa Zuwaa hin dhaqee inni Shawaa Roobit deeme jechuudha. Asitti gargar baatanii jechuudha. Asitti gargar baanee Shawaa Roobit deema. Amma egesi nama du'e kana kaa barka abaluun jira abaluun du'e hin beeknu beektaa nuti hundi zoonii garaagaraa warra jiru kanalleeni namni nafa yaaduma nama wal argitu malee abbaan raafe abbaa du'e hin beeknu bar. Amma egaa hiiramnee konkolaataa keessa nu bulchanii mana hidhaa dargiin dur bakka huccuu itti dha'anitti ol naqan qorqoorroo qabaa jalli liishoodha. Ruumiin kun gurguddaadha beektaa. Yoo xiqqaate amma nama 300 nama 250 amma 60 amma 80 baataa yoo maximum baay'ee walitti siqsanii akka nama midhaan gadi tumee hidhuu sanitti amma nama 300 faa walitti nu naqan jechuudha. Mana tokko ruumii tokkotti. Amma egaa xiqqoo guyyaa 3 liishoo laal simmintoo waan hunda simmintoo kanarratti bishaan naqanii ol naqanii huccuu namni paantiidhaan dhaqee jira boodiidhaan dhaqee jira. Balaa abiddaa mee namni yaadee uffatee hin qophaa'u. Simmintoo irra rabne jechuudha qullaa guyyaa 13 guutuu. Namni baay'een achi turan paralaayizii ta'anii dhumaniiru beektaa. Amma guyyaa 3 guyyaa 4 egaa turree booda akkanatti irra deemanii maqaa nama waamanii beektaa. Maaliif jechuun kan du'eef ka jiru mootummaadhaaf gabaasuudhaaf hin barbaadame. Ka du'eef ka jiru maqaa adda baasuudhaaf irra deemanii qofa waaman yookiin namoota rukutaman argitee. Amma kana keessa mucaan oggos Tashaalee faayida maqaan isaa maqaan biraa Tashaalee Baqqalaa jedhama beektaa moo'iboon. Tashaalee Baqqalaa Garbaa ka jedhu maqaan kallattumaan maqaa kaakayyuu isaatiif maqaa isaa guutummaa kaakayyuu deemu nutti fuudhanii dhufan. Warri maqaa irra deddeebi'anii waaman kuni warra du'e. Argitee namoonni torbee tokko guutuu irra deebi'anii ruumii irra deemanii qofa waaman. Tolosaa Fayyisaa yookiin gurmuu gamteessaa Tolaa Gammadaa maal jedhanii yoo irra deddeebi'anii waamanii namni kun hin jiru jechuudha. Isaan mirkaneeffachuudhaaf akka jiruuf akka hin jirre. Amma yeroo baay'ee irra deemanii maqaa moo'iboon Baqqalaa kana irra deddeebi'anii waaman. Hin du'e jennee amannee bakka jala murree. Lakkaa nama biraa kan nama akkas jedhamu kan du'e jira. Hin du'e jennee jala murree dhiisnee ani hin du'e jedhee boo'ee dhuguma dubbachuudhaaf boo'ee hirmii kiyya baafadhee egaa jaala kee laali jaala rakkoo guddaa kana wajjin dabarsite jaala galmee tokkicha irratti wajjin himatamtu dhaddacha tokkocha eenyummaa keetiif oromummaa keetiif dhaddacha tokkicha irra dhaabbachuu jechuun kabaja ulfina waan guddaadha humna walii taataa milee walii taataa nama akkanatti wal biraa dhabde nama deebi'ee immoo carraan du'a kanaa waamee jennee nuti torbee lama guuteeti kan banni sun gubate duudha waamee jennee nutti dhagaamee nan gaddee du'e jedheen dhiisee gaafa ji'a lama booda mana suuphanii mana ijaaranii ol deebisan akka jiruun bare. Amma zoonii tokkoffaa galchanii immoo ammas achi deebisanii na bira hin galchine ani amma zoonii lammaffaatti hin deebi'ee inni zoonii tokkotti deebisanii Shawaa Roobiti ol jechuudha. Torbee 3 qofa ture Shawaa Roobit.
zooniin tokko hin gubanne akkuma jalqaba sitti hime zoonii tokkotti naqanii egaa zooniin 2 fi 3 ijaaramee deebee suuphame booda gidaarri dhagaa waan ta'eef gubbuma isaatti gubatee isa suuphanii nu eeganii nu ji'a 2 turre isaan torbee 3tti ol deebisanii akka jiruun baree ol deebi'ee amma ka baatii sadaasaa gahe. Baatii sadaasaa beellamni keenya guyyaa murteessaatti dhannus gahe tokkicha irra nu dabarsanii kan itti aanutti nu deebisan dhaddachatti nu dhiyeessanii san booda murtii arganne jechuudha nuti. Egaa mannis gubatee egaa lubbuun keenya soolee innis akka jiru bare ati akka nama lammataa dhalateeti dhugaa dubbachuudhaaf nuti namni murtee miti waa fedhayyoo nutti murteessan nutti hin dhaga'amu jechuudha. Abidda sanirraa hafuun mana hidhaa gubateen booda dararaan nu agarre dhala namaatirra tasa waan hin ga'a jedhamee yaaddamneedha. Sassan irraa hafuun keenya akka lammata dhalanneetitti ilaallee waan san booda dhufu murtii kun waan tasa nutti dhaga'amu nuti nun dhukkubu jechuudha. San booda mana murtii deemnee baatii sadaasaa 2 jechuudha bara 2009 akka lakkoofsa warra Habashaa kanatti mana murtii deemnee akkuma dhannee murtee nutti murteessan jechuudha. Himatamaa tokkoffaan jaalle keenya jaalni Moonaa Urgeessaa yookiin Abbabaa Urgeessaa jedhamu Oggos nu faana turre mana dukkanaa mana adaba addaa keessa ture Baqqalaa Garbaa faana ture isa hin dhiyeessine nuyi namoota kaan ana mataa kiyya akkasuma jaala biraa himatamaa arfaffaa ka ture Bilisummaa Daammanaa Mooyboon Baqqalaa mana murtiititti dhiyaanne jechuudha. Anaa fi jaala kiyya Bilisummaa Daammanaa kana waggaa 4 fi ji'a 6 nutti murteessee Mooyboon Baqqalaa waggaa 1 fi ji'a 5tti murteessee kan kana dura hidhame sun argite amma Kalaawitti ji'a 6 fi beellama dura yeroo beellama dura wabiidha dodon bahin dura ji'a 9 hidhame sun walitti reegamee gahaadha amma hidhame jedhamee bilisa ba'e jechuudha. Murtii waggaa 1 fi ji'a 5tiin ba'e jechuudha. Qarshiin wabiidhaan ba'eef sun ni deebi'aaf jechuudha. Kanaan mana hidhaatirraa rakkoo kana fakkaatu rakkoo ulfaataa kana fakkaatu booda murtii waggaan 1 fi ji'a 5tti murtaa'ee ammi hidhame gahaadha jedhamee ba'e jechuudha. Qilixxummaan kallattiirraa ba'e nuyi mana hidhaa gara biraatitti dabarre jechuudha. Murtii waggaa 4 fi ji'a 6 fudhanne. Erga kanaas seenaa dheeraa jaalala jaallummaa kan obbolummaa kan oromummaa kan namoomaa guddaa kan dabarsine kana booda jechuudha. Hanga mana hidhaa keessatti waliin dabarsine kana caalaa egan ba'e kan baay'inaa walitti siqne kan wajjin jiraanne kan waa hunda walii taane kana booda jechuudha. Amma isinii achii fi Mooyboon Baqqalaa amma yeroo soorattanii mana hidhaan seenii bakkuma bakka jirtanitti sochii qeeroo keessatti fincila keessatti hirmaattanii gahee keessan baachuu malee akka caasaatti keessaan wal quunnamtii hin qabdanii jechuudha. Mana hidhaa erga galtaniiti akka gaariitti kan wal bartanii jechuudha. San dura waluun beenu sadarkaa maqaatitti ani Mooyboon Baqqalaa faana waliin beeku inni yuunivarsiitii Jimmaa ture. Ani yuunivarsiitii Adaamaan ture. Yuunivarsiitii Jimmaatirraa namoonni akka tasaa beeku wajjin hidhamne jiranii Arammayaarraa namni hin beeku jiranii garuu Mooyboon Baqqalaa hin beeku. Quba wal qabna namoota kaan kana fincila diddamaa saffiraanii kanallee bifuma quba wal qabu nun geggeessaa turre garuu Mooyboon Baqqalaatiin mana hidhaa keessatti wal barre. Tole bareeda gaaffii keenya gara gabaabsinee gara xumuruutti achi deemna erga inni isin dursee egaa hidhaa ba'ee isin immoo erga inni ba'ee takka turtaniiti kan baatanii alatti erga baanee caalaatti waliin jiraannee waan adda addaa waliin dabarsinee jettee ishee kana bifa gabaabaan cuunfitee dhaggeeffattoota keenyaa yoo ibsite erga hidhaa baatanii akkamitti walitti deebitanii maal waliin hojjechaa turtanii isa jedhumaaf. Ayyee egaa akkuma beekamu inni dhugaa dubbachuudhaaf jaala namaa yaadudha. Isuma dhugaa nama namooma qabudha. Namooma jechuun waa guddaadha. Oromummaa qofa miti. Bakka namni namooma qabu namaaf dhukkubsata jechuudha. Akkuma mana hidhaadha baheen hundi keenya yuunivarsiitii mooraa barnootatirraa hidhamne barnoota keenyarraa faffacaanee hafuun nama dhukkubsa. Kanaaf inni nu caalaa bahee addunyaan argee addunyaa barnootatti illee deebi'ee jira. Akka baaneen akka mana barnootaa yuunivarsiitiitti akka deebinu yaadee. Anis yuunivarsiitii Adaamaatti deebi'uudhaaf yaalla. Yuunivarsiitiin Adaamaa na keessummeessuu didee na fudhachuu didee waggaa 3 fi ji'a 9 boodan bahee
barnoonni koorsiiwwan garaagaraa feezaa out godheera jedhanii na didanii kan kana qoodee fi kanaaf Rift Valley barachuu qabda. Asumaan dirqama Oromummaa keenyaa baanaa qabsoo kana takka eegallee ittis miidhamnee qabsoo qabsaatii waliin haala tokko tokko hojjechaatii barachuu qabdaa jedhee na mareessisee dhugaa ani abdii kuteen ture barachuu qabda jedhee jala muree dhiibbaa godhee akkan baradhu na taasise jechuudha. Kanaaf Rift Valley kootu baradhu jedhee ani tasayyuu dhalootan illee nama jiddugala kanaati magaalaa Naqamtee deemee akkan baradhu na godhe jechuudha. Magaalaa Naqamteetitti waan qabnu waliin qooddanneet waliin jiraannaa barachuu qabdaa yoo arganne wajjin nyaannaa yoo dhabne waliin jiraannaa waliin oollaa waan argannu wajjin dhunnaa waliin jiraannaa jedhee bakka na amansiisee garsan deemee eeganachi deemee sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irratti illee wajjin hojjennee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanatti sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irratti jaallan biroo faana hojjechaa turre. Kanaaf irra caalatti akka obboleessatitti waan qabuun kan maatiisaa isa gargaaruun kan isaaf qofa ta'u nu anaaf qoodee mana kiraa waggaa lamaan Naqamtee taa'ee mana kiraa isa kaffale guutummaatti mana keessa jiraannu mana kiraa guutummaa waggaa lama laali mana kiraa manni kiraa fudhannee taa'aa turre kasaatirraa kaffalaa ture waggaa lama guutuu na jiraachisee kaffaltii mana barumsaa yuunivarsiitiidhaa fi waan baay'ee na gargaaraa ture akkasitti wajjin jiraachaa turre sochii garaagaraa kana sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo irratti wajjin hanga ta'e tokko baatii muraasa wajjin hojjenne hin dhaabbate yeroo haalli garaagaraa ulfaatee jaallan achi hojjechuu dandeessullee hin jiraanneef faca'anii nuyi garuu ani akka parsanaalii achitti hafee akka nama dhuunfaatti barnoota kiyya waan itti fufuu qabuuf innis waggaa lammaffaa barataa ani waggaa tokkoffaa seenee waggaa lammaffaa achitti hin baree inni waggaa lammaffaa waggaa sadaffaa amma baratu kana wajjin jiraanne achirraa barnoota isaa inni eebbifamee qabxii olaanaa fiduudhaan jechuudha. Achumattuu leecharii ta'ee waggaa leecharii ta'u kanallee anaafuu abdii guddaadhaan ani kaama giraajuweet gochuuf hin deemachuudha. Sekandii jedhudha waggaan xumuree leecharii achitti ta'u. Booda haallu tammaatee leecharummaa san wachi akka kutee deemu godhe jechuudha. San booda ani qofaa achitti hafee amma nafu kanallee mana kiraa eegana bira jiraachuu dhiiseyyuu mana kiraa naa kaffalaa ture jechuudha. Narraa kaffalee ati achumatti baradhu itti fufii naan jedhee. Kanaaf namooma gaarummaan gameessummaa isaa addaa kan namni jedhullee dhugaadha. Akkasitti osoo haala kanaan achitti fufaa jirru addi bilisummaa Oromoo gara biyyaa dhufe jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gara biyyaa gaafa dhufulleen ani magaalaa Naqamtee kanan jira. Inni sochii waliigala mooraa qabsoo Oromoo keessatti xiqqeenyummaarraa qabee eegale kana guyyaa tokko haala rakkoo fi hamaa keessatti osoo addan kutiin akkuma itti fufeetti egaa addi bilisummaa Oromoo biyya keessa galeelleen waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessatti yeroo jalqabaatiif barreessaa ta'uudhaan hojjetaa ture. Anis mooruma sana amma magaalaa Naqamtee kanan jira. Xiqqoo ture haalli hooggansi durataan adda bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa Naqamtee kun waan achi deemeef hoogganalleen ta'uudhaan hojjetaa ture jechuudha. San booda ani nan hidhamee yeroo lammaffaadhaaf inni illeen haalli itti hamaatee magaalaa sanii bahee haala akkasiitiin hanga gaafa du'u kanatti jaalli kun gaarummaa namaa qabaachuudhaan akkasumas mooraa qabsoo Oromoo keessatti gahee isaa bifa garaagaraatiin haala fi yeroo osoo isan daangessin nama qabsaa ture nama saba isaadhaaf jiraate nama of caalaa saba isaadhaaf umurii isaa xiqqoo kana keessatti nama saba isaadhaaf jiraate nama maatii fi waatiin akkasuma uummanni bal'aan daraaraa dura dhabneedha. Egaa seenassaa kanaa oli dubbatamee dhumuu hin danda'u. Galmee seenaasaa bal'inaan yaa kaasuun jedha. Gabaabsee dubbachuu barbaade ammin jaala kiyya irraa beeku danuus ta'u
tokko tokkoon ibsuun guyyaan tokko waggaan tokkoyyuu nan ga'u garuu bifa wal fakkaatu hanga danda'ametti kana fakkaata. Tole gaariidha dhugaadha seenaa baay'ee waliin dabarsitanii jaala qabsoorrayyuu sadarkaa obbolummaa olaanaatti akka waliin turtan atuu bal'inaan ibsiteetta jaala akkasii obbiraa dhamuun hagam akka ulfaatu tilmaamuun hin rakkisu haa ta'u garuu wanni godhan hin jiru jabaatanii wanna irratti faajjaa ture sana galmaan ga'u irratti namnuu ga'ee isaa baachuma irratti wal jajjabeessuudha. Yoggaa jaalli kee namni akkasitti waliin turte kun akka tasaa osoo hin yaadamin wareegamuu isaa dhageessume maaltu sitti dhaga'ame? Dhugaa dubbachuudhaaf silayyuu namni bar garaa yookiin gadaamessa tokkorraa dhalatanii fi miti abbaa fi haadha tokkorraa uumamanii fi miti dhuguma dubbachuudhaaf jaalli ofii sanii oli dhugaa ana baay'een gaddee obboleessa biyya lafaa nama guddaa nama gaarii oolmaa guddaanaa ooleen dhabee isayyuu akka tasa namni mucaan kun umurii xiqqaa kanatti hin dhukkubsannee waan hin tilmaamamne balaa akka tasaa olii namatti gadi dhufu kun akkamitti akka nama dhukkubsu nama jaalatan nama baay'ee jaalatan oggaa obbiraa dhaban namuu miira kana dubbisuu hin danda'a baay'een gadde jechuudhaan dhuguma duddi kiyya bakka lamatti nacite akka tasaa ani gaafsan toorarra illee hin turre rafee hin ture jechuudha. Sa'aatii 9 qabee ibsaan toorarra ni jiraadhu hin turre toorarra sa'a kanaa qabee hin bahee akka tasaa bakka rafee jirutti bilbilli kiyyaa cufaa ture bilbila biraa xiqqoo tokko wayii keessa hin qabaa bilbila saniin jaalli keenya ammaan baay'ee jaalannu tokko nahee innis baay'ee rifatee akka walitti siqnuu fi quba qaba jedhee waan tilmaameef bilbilee natti hime jechuudha. Bakka rafee jirutti natti himaa. Dhugaa dubbachuuf akka inni natti himeen jecha maal inni akkam ta'eetii dhuguma jettaa jedhee gaafachuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Rifachuu koo argee jaalli kunis hin cufee jechuudha. Ani rifachuu kiyya argee hin cufee akkamitti jedhee ammas xiqqoo turee bilbilee rifadheen jecha deebisuu fi dadhabuu irraa qabee amma rifadhee ani waan an quba qabu hin jiru akkamitti ta'a abjuu ta'uu qaba jedheen jechuma gabaabaa kana jedheeni inni narraa cufee ammas quba hin qabu jennaaniin Sambooda bilbila nama na bira jirutittiin siimii jijjiirradhe jechuudha toorarra seenuudha. Siimii jijjiirrachuudhaaf daqiiqaa 30 olan siimii bilbila tokko keessaa baasee bilbila biraatitti galchuudhaaf daqiiqaa 30 olatti fudhate dhugaa dubbachuudhaaf kun ta'ii dhugaa lafarra jiru ol kaasuudhaaf yookiin kukubeessuudhaaf odoon ta'ini daqiiqaa 30 ol bilbila siimii tokko bilbila tokko keessaa siimii baasee bilbila biraatti dabarsuudhaaf daqiiqaa dheeraa kana natti fudhatee akkan taa'anii ta'ee seenee waggaa seenu toora fudhateera jechuudha. Kanaaf waan amanuu hin danda'amne gadda ulfaataa akkasii yeroo jalqabaadhaaf maatiin illee waan baay'ee nama jalaa miidhamaa arginee beekna. Garuu waan hin eeggamne waan ta'eef waan tasa dhufeef nama immoo akkanatti jaalattu nama gammachuu caalaa gadda waliin dabarsite kana waliin qooddatte kana nama immoo of caalaa siif jiraate kana siif yaadu kana gaafa dhabdu abdiitu si keessatti dulloomaa guyyuma kanatu sitti dukkanaa jechuudha. Gadda akkasiin natti dhagaame san booda lubbuudhaan illee jiradhanii yaa Rabbi kadhannaa namni kamiyyuu wanni yeroo sanitti gochuu qabu kadhannaa gochuu qofa yaa Rabbi adaraa lubbuma jaala kanaan ubaasin kadhannaa kiyya ture. Hin danda'amne jechuudha daqiiqaa muraasa booda hin darbe amma guyyaa har'aa kanatti joonjaa kiyya jira jechuudha. Amanuu hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf tasa amanuu hin dandeenye namni kamiyyuu waan amanuu hin dandeenye abjuun nutti fakkaachaa jira jaallan keenya namni ittiin marti gadduma kana fakkaatu nu muddatee kanuma waliin qooddachaa jirra. Dhugaa akkuma amma kaasaa turre maatii isa sirriiti. Namni maatii ofii jaalatu waggaa dhabu hangam akka gaddi namatti dhaga'amu hundumti keenya ka tilmaamuu dandeenyu. Kanaaf egaa gadda guddaa gadda ulfaataa tu natti dhaga'amaa jira. Akkamitti akkan gadda kana of keessaa baasuu fi akkan irraanfadhu hin beeku Waaqayyoo qofti haa beeku. Ani waan hin jedhu qabu jaalli keenya dhugaadhaaf dhiiga isaa dhangalaasee saba isaa jaalatuuf jiraatee darbee ammas
wanni nani jedhu yoo jiraate galanni isaa bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u kaayyoo fi akeeka isaa yoo jiraanetti fufsiisna akka isaa yoo dabarrees dhaloonni galmaan gaa inni jiraataa yoomiti yoomiyyuu galmee seenaa gootota Oromoo irraa calaqqisee nama jiraatudha. Waaqayyo lubbuu isaa boqachiisu dhaamsuma jedhuun qabaani. Soleegaa jaallee aduu boruu wareegamuu jaalmoyboon Baqqalaa ilaalchisuudhaan seenaa isaa waan keessa dabarsitan sochii qabsoo keessa turtan hunduma isaa bifa adda addaatiin nu ibsitee bal'inaan dhaggeeffattoota keenyaaf illee hubannoo laattee jirta. Afgaaffii keenyas kanumaan raawwannaa egaa yaada bal'aa nu laatteef ammas irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon guddoo galatoomisiin jennaa ulfaadhu. Hayyeesin illee galanni keessan ga'ee bilisummaa uummata Oromoo haa ta'u fayyaattaa jabaadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf qabnu kanuma haga ammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtii nu faana taasiftaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya marsaa dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.